Yooyyaa ashamaa harka fuune warreen gama marsaalee hawaasummaan nacha qasaatti jirtani kun itichaa guddataati. Dhaamsa gabaabduun qaba. Tibba kana marsaalee hawaasummaa irratti argaatti kan jirru mootummaan Itoophiyaa maqaa ijaarsa seeraan alaa jedhuudhaan manneen amantaa addatti immoo masjiida hedduu diigaatti jira, barbadeessaatti jira. Kana qofa miti lubbuunis wareegamaatti jira. Inni kun immoo seerri biyyattii cabuu agarsiisa. Eenyuudhaan cabe? Mootummaadhaan cabe. Keessumaa akka heera biyyattii konstituushinii biyya sanaatti yoo fudhanne mata duree the separation of state and the religion jedhu keessatti mootummaan dhimma amantaa keessa haaluma wal fakkaatuun amantaanis dhimma mootummaa keessa hin seenuu jedha. Isa kana cabee jechuudha. Yogguu seerri cabu immoo dhimma kanaaf iyyuu kan qaban hordoftoota amantaa Islaamaa qofa otoo hin taane hordoftoonni amantaa biroos dhimmi kun sirrii miti jechuudhaan fuuldura dhaabbachuu qolachuu qabuun dhaamsa kooti. Maarreen egaa marsaalee hawaasummaa waan gaariif dhimma itti baanuun dhaamsa koo kan Oromummaa yeroo hundumaati.